So welcome har'a boqonnaa afuraffaa sampling design kan jedhu laalla. Boqonnaa tokkoffaa waa introduction of research methodology laallee turre seensa isaa. Chaaptarii lammaffaa irratti waa'ee literature review sirriitti ilaalluuf yaallee turre. Chaaptarii sadaffaa irratti immoo waa'ee business development of proposal akkasumas research design kan jedhu component of research kan jedhu sirriitti ilaaluuf yaallee irra warri chaanalii keenya afaaraa taatan gara duubatti deebitanii chaaptarii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa argachuu ni dandeessu. Harmoo chaaptarii afuraffaa irratti waa'ee sampling dizaayinii ilaallaa jechuudha. Chaanalii keenya afaaraa taanaan chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanaaf riisarchii tokko gaafa hojjennu kallattimaan saampilii guddaa irratti yookaan population irratti hojjechuun nu rakkisuu danda'a. Maaliif riisarchii hojjechuun yeroo dheeraa gaafata, kaapitaala guddaa gaafata. Kanaaf riisarchii sana saampilii isaa irratti fudhannee population sana keessaa hamma tokko fudhannee riisarchii hojjenna jechuudha. Kanaaf waa'ee isaa ilaallaa jechuudha. Kana dura garuu maa inni universe or population jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluuf yaalla. So some fundamental definition of terms are there. One is universe or population. So population is an identifiable total group or aggregation of elements. This may be people, may be product, may be organizations, physical entity that are of interest to the research and pertinent to specified information and problem. Now, population jechuun ingidihi maal jechuudha? Walitti qabamaa elementoota researchii nuti irratti hojjennu hundaati jechuudha. Kana jechuun nama ta'uu danda'a, product ta'uu danda'a, dhaabbata ta'uu danda'a yookaan immoo physical entity ta'uu danda'a. So researchii sanaaf problemii sana furmaata irraa arganna jennee kan yaadnu ta'e taanaan hunda isaa bakka tokkotti gaafa fudhannu universe yookaan immoo population jennaan jechuudha. So population refers to the total of items about which information is desired. So the summation of all sample or the summation of all item jechuudha. Population jechuun walitti qabama itemoota information nuti irraa argachuu barbaannu sana hunda bakka tokkotti population jennaan jechuudha. But sample is a subset of population. Kanaaf sampling immoo kan subset of population yookaan population sana keessa hamma tokko fudhannee gaafa research keenya hojjennu jechuudha. Sample jennaan. So population is the entire set of individual or object of interest or the measurement obtained from all individuals or object of interest of the population on which the research is focused. Kanaaf researching keenya population sana osoo hin taane set of individuals from that population ta'uu qaba jechuudha. Maaliif akkuma reefu dubbanne researchiin population irratti hojjechuudhaaf kosti guddaa nu gaafachuu sila danda'uuf saampilii muraasa achi keessa fudhannee waa'ee entire population sana jechi gaafa goonu sample jennaan jechuudha inni fudhannu sun. So sample is a portion or a part of the population of interest jechuu dandeessu. Sampling is the selection of some part of an aggregate or totality based on which a judgment or inference about the aggregate or totality is made. Kanaaf sampling gaafa jennu immoo teekniikii saampilii sanatti fudhannu jechuudha. In other words, it's the process of obtaining information about the entire population by examining only part of it. Only part of it means that only sample jechuu barbaadeeti jechuudha asitti. There is also sampling frame. Sampling frame consists of a list of items from which a sample is to be drawn. Kanaaf population sana keessaa sampling fudhannu akkasumaan lafa kaaniin fudhannu. Waa'ee population sana kan nu ibsuu danda'udha sampling nuti fudhannu. Kanaaf wanni sun immoo sampling frame jedhama jechuudha. Sampling frame. Sampling frame jechuun sampling nuti population sana keessaa baafnu kan waa'ee population sana ibsuu danda'u kan criteria mataasaa qabu bakka tokkotti unitiidhaan gaafa keenyu sampling frame jennaan jechuudha. Sampling design is a definite plan for obtaining a sample from the sampling frame. Kanaaf sampling frame kanarra immoo samplii fudhachuudhaaf design nuti fayyadamnu sampling design jedhama jechuudha. It refers to a technique or a procedure that researcher would adopt in selecting some sampling unit from inference about the population is wrong. Kanaaf teekniikiidha yookaan immoo procedure researcheriin sun itti fayyadamu jechuudha. And the sampling design is determined before any data are collected, which may be probability or non-probability sampling design. Kanaaf sampling designing suni osoo sampling collect gochuu kan data collect gochuu osoo hin eegalin dura
ሜተድ nuti adda baasnu jechuudha. Sampling designing kuni probability ta'uu danda'a, non probability sample design ta'uu danda'a jechuudha. Here are again another terms, for example, statics and the parameter are there. Static is the characteristics of sample, whereas parameter is the characteristics of population. Termi lamaan kan adda baasu baay'ee murteessaadha. Statics kan jennuun yeroo baay'ee sampleedhaa fi parameter kan jennuun immoo yeroo hundaa populationidha jechuudha. So statics associated with sample, whereas parameter associated with what? Population. The other one is confidence level and the significance level. The confidence level or reliability is the expected percentage of time that the actual value will fall within the stated precision limits. If we take the confidence level 95%, then we mean that there are 95 chance in 100 or 0.95 in 1 that the sample result represents the true condition of the population with a specified precision range against 5 chance in 100 or 0.05 in 1 that does not. Kana jechuun confidence level gaafa jennu sample fudhannee suni wanta barbaannu yookaan immoo data barbaannu sana keessa argachuudhaa fi probability nuti qabnu yookaan confidence keenya hammamii kan jedhu kan ibsuudha. Significance level or confidence level kan jedhu. Fakkeenyaaf yeroo research keenya hojjennu confidence level keenya 95% dha jechuun maal jechuudha? Harka 100 keessaa data nuti finnu yookaan resultiin argannu suni population sana represent gochuuf carraa percentage 95 qaba jechuudha. Percentage 5 garuu error ta'uu dandeessi jechuudha. So why we need sampling? Sampling fudhachuun maaliif barbaachisa? Reefu isin kaasuudha fi yaaleen ture. Research population irratti hojjennu yeroo baay'ee sample irratti hojjennu. Maaliif jennaan sampling is used in practice for various reasons, for example time and money. Maaliif research hojjechuuf yeroo barbaada akkasumas maallaqa barbaada. Kanaaf maallaqa save gochuudhaaf yeroo save gochuudhaaf population sanarraa sample irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa sample may enable more measurement that accurate for a sample study is generally conducted by trained or experienced investigator. Kanaaf experienced investigator qabna taanaan yookaan trained investigator qabna taanaan sampling sanarra yookaan immoo sample sanarra researchiin yookaan data nuti generate goonu population sanarra ibsuudhaaf percentii olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf sampling yookaan sample irraa fudhachuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa sampling remain the only way when population contain infinitely many members. Population suni lakkoofsaan garmalee baay'ee kan ta'u yoo ta'e gaafa sana sample irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa sampling remain the only choice when test involves distribution of under the item study. And the other one, sampling usually enables to estimate the sampling error and assist in obtaining information concerning some characteristics of the population. Kanaaf sababoota kannii fi kanneen fakkaataniif sampling irratti hojjechuun baay'ee filatamaadha jechuudha. Sampling procedure immoo maa'inni type of universe. It is clearly defined as sets of objects technically called the universe to be studied. Sampling unit can be a geographical one such as state, district, village and extra, or the construction unit such as house, flat, or it may be social units such as family, club, school, or it may be individually ta'uu danda'a. Sampling unit in Kenya isaanan kanneen hunda ta'uu ni danda'a jechuudha. Source list, it is also known as sampling frame from which a sample is to be drawn. Reefus laalleerra sampling frame maal akka ta'e. Kanaaf sampling framing kuni source of list ta'uu danda'a. Karaa samplii keenya ittiin fudhannu jechuudha. Technique contains a sample. It is the name of all items in the universe in case of finite only. There is also another determining sampling size are there. This refers to the number of items to be selected from the universe to constitute a sample. Hammi sample fudhachuu qabnu immoo lakkoofsaan kan daangeffame ta'uu qaba jechuudha. So akkamitti hamma sample barbaadnu sana fudhachuu dandeenya kan jedhu there is a technique known as sampling size determination. Here the desired sample size can be calculated by using the formula for a single population proportion P, where P is what assumed 50% satisfied and 5% margin of error at 95% confidence level. So sample size can be determined by using the formula there, and this formula stated like this.
Yeah. If your population is finite jechuun lakkoofsaadha. Lakkoofni bira ga'uu kan dandeenyu yoo ta'e populationiin keenya n or number of sample size equal to z square times p times q times n over e square into n minus 1 plus z square times pq. P and q are proportion jennaani, n capital is the total population jechuudha. N small jechuun immoo the number of sample nuti fudhannudha. E jechuun immoo it is margin of error jechuudha. Margin of error. So formula kana fayyadamuudhaan number of population keenya beekuu ni dandeenya jechuudha gaafa finite ta'e. Gaafa infinite ta'e immoo z square times pq over e square jennee karaa gabaabaatiin bifa kanaan barbaaduu ni dandeenya. Infinite population jechuun lakkoofnee kan bira ga'uu hin dandeenye yoo ta'e jechuudha sample size keenya. So there is also the parameter of interest in determining the sample design. One must consider the equation of the specific population parameters which are of interest. So budgetary constraints are there. The cost consideration from practical point of view have a major impact upon decision relating not only the size of the sample but also the type of sample. These facts even lead to the use of non-probability sampling. Budgetary constraint jechuun research tokko jechuun budgetii guddaa nu gaafachuu danda'a waan ta'eef gaafa budgetiin sun hir'inni jiraate yookaan rakkoon jiraate sample size keenya sirriitti determine gochuun murteessaadha. Inni biraa sampling procedure. Finally, the researcher must decide the types of sample he will use. This means he must decide about the technique to be used in selecting the item for a sample. In fact, this technique or procedure stand for sample design itself. Kanaaf sample design jechuu dandeenya yookaan sample procedure. So sample size keenya yookaan sample keenya erga beekne booda researcherri suni sample isaa bifa kamiin select gochuu akka danda'u procedure mataa danda'e qabaachuu isa sanaani sampling design or sampling procedure jennaan jechuudha. Here are the types of sample design. Sample design can be either probability or non-probability sampling ta'uu danda'a. Probability sampling design PSD jechuun probability sampling design jechuudha. Each sampling unit in the defined target population has known non-zero probability of being selected for a sample. For example, there are 4 ways of probability sampling actually here. Kana jechuun maal jechuudha? Saampiloota jiran keessaa saampliin probability isaa 0 ta'e hin jiru taanaan saampliin sun maal jennaani? Saamplingin sun maal jennaani? Probability sampling jennaan jechuudha. Probability sampling. Kanaaf saampilii 100 qabna taanaan 100 sunu chaansii mataa isaanii qabu. 0 chaansiin hin jiru jechuudha probability sampling keessatti. Inni kun immoo bakka gurguddaa afuritti qoodama. Tokkoffaan simple random sampling. Researcher use a table of random numbers, random digits, dialing or some other random selection procedure that ensure that each sampling unit making up a defined target population has known equal non-zero chance of being selected into a sample. Kanaaf simple random sampling gaafa jennu sampilii fudhannu hundi isaaniitu chaansii mataa isaanii yookaan probability mataa isaanii qabaachuu jechuudha. Randomly select goona waan ta'eef. For example, lottery, tossing coin, picked chance. This is most sample and a popular method. In this method, all the items of the population are being numbered on the separate slip of paper of the same size, shape and color. Kenyaaf lottery gaafa baasanii maal godhu lakkoofsonni namoonni lottery kutan sun hundi isaaniitu probability wal fakkaataa qabu jechuudha. Isa kanaani random simple random sampling jennaan jechuudha. Inni itti aanu immoo systematic random sampling. Systematic sampling involves 3 steps. 1. Determining the sampling interval, which is symbolized by K. It is the population size divided by the desired sample size. For example, if your population is 100 and your interval is 10, so you have to divide it 100 to 10, that is 10. Or K is equal to like this. So randomly selected a number between 1 and K and include the person or unit in your sample. Include all the K's element in your sample. For example, if K is 10 and your random sample selected between 1 to 10, for instance 5, then you will select the person 5, 15, 25, etc. When you get to the end of your sampling frame,
you will have all people to included in your sampling technique jechuudha. Ini sadaffaan stratified random sampling. When we define a target population is believed to have a non-normal or skewed distribution for one or more of its distinguishing characteristics, example age, income, or product ownership, we can use stratified. So researcher must identify subpopulation referred to as strata. So after the strata are segmented, simple random sampling drawn from each stratum. Stratification means division to the group. Now stratified random sampling jechuun sampilii sana keenya sana kriteeriyaa garaagaraatiin immoo maal goona qoqqoodna fakkeenyaaf umriidhaan ta'uu danda'a inkaamii isaan galchaniiti product ownershipitiin strata goona jechuun hin qoqqoodnu jechuudha. Fakkeenyaaf sampilii 100 qabna taanaan 100 san keessaa kan umriidhaan fakkeenyaaf umriin isaanii kan 20 haga 30 jidduu jiran 30 haga 40 jidduu jiran 40 haga 60 kan jiran jennee strataadhaan qoqqoodna jechuudha. Yookaan immoo haala inkaamii isaanii kan gaafa ilaallu immoo kan mindaa ji'aan 5,000 gad kan argatan 5,000 haga 10,000 kan argatan 10,000 ol kan argatan jennee bifa sanaan strataadhaan gaafa qoqqoodnu random stratified random sampling jennaan jechuudha. So in this method, the population is divided into a number of subgroup or strata. Example, a sample of 220 students is to be drawn from the population consisting of 500 students belonging to two institutions, say micro business college and a global college. The number of students in the institution micro business college is 200. The institution of global college is 300. How will you draw the sample using a proportional allocation? There are two strata in this case. The one that is micro business college, which is 200, and the global college, which is 300. But the total population is simply n1 plus n2, that is 500. So how we can? Kanaaf kolleejjii lamatu jira. Namoota 500 walitti qabaa kan qabu garuu saampilii 222 fudhachuu barbaanne jechuudha. Kanaaf akkamitti fudhannaa? Fakkeenyaaf 200 kan micro business college dha, 500 immoo kan global college dha walitti qabaa 500 qaba. So how we can? So gaafa asitti ilaaltan n is equivalent to n over 1 plus n into e square, where e is margin of error jennee reefu, that's 5%, kanaaf 0.05 taati jechuudha. So n capital gaafa jennu total population dha, 1 plus n times this. So 222 kan business college, micro business college bifa kanaan dhufe. So where n is sample size, population size, and is the level of precision of sampling error, which is 0.05. The sample is 200. If n1 and n2 are the sample size, so n1 is equal to n times this one over, that is 88, approximately 89 students. For n2, that is 133 students totally, that is 222 students. So kanaaf bifa kanaan stratify goone formula kanaan fayyadamnee hamma sampilii keenya beekuu ni dandeenya jechuudha. So here the sample size is 88 from micro business college and 133 from business college. Then the unit from each institution is to be selected by simple random sampling. Cluster sampling. This method required that the defined target population be segmented into geographic area, each of which is considered to be very similar to the others. Researchers randomly select a few areas and then conduct census of the element in which area. As alternative, researcher can select more areas and take sample from each of those areas. This sampling method is appealing when a researcher can easily identify a similar area. Kanaaf cluster gaafa jennu immoo sampilii keenya yookaan population, target population keenya geographically qoqqoodna jechuudha, bakka argama isaaniiti. Inni kun cluster sampling jedhama. Cluster sampling. Inni lammaffaan non-probability sampling jedha. Non-probability sampling is the probability of selection of each sampling unit is not known. Ref probability of sampling selection inni beekamu, as keessatti garuu hin beekamu. As keessatti immoo hin beekamu. So inni kunis akaakuu hedduutu jira. Fakkeenyaaf inni tokkoffaa confidence sampling jedha, also called accidental or haphazard
or man in the street sampling jedhama maqaa biraatiin convenience sampling or accidental sampling or haphazard sampling or man in the street sampling. So the researchers select the units that are convenient, close at hand, easy to reach. Begitu akkuma argetti sampling collect godhe kan isatti dhiyaatu kan harka isaa jiru sana sample select gochuun suni haphazard or convenience sampling jedhama. So the method in which a sample are drawn at is convenience to the researcher or interviewer often as the study is being conducted. So the assumption underlying this method are that the defined target population is homogeneous, the individual interviewed are similar to the overall target population with regard to the characteristics being studied. Kanaaf convenience sampling yeroo baay'ee namicha akkaataa isatti tole yookaan researcheriin sun yookaan intervieweriin sun akka isatti toletti waan fudhatuu fi daataan argamu yeroo baay'ee almost homogeneous data ta'a jechuudha. Inni biraa judgmental sampling participants are selected according to the researcher or some other experienced individual belief that they will meet the requirement of the study. Kanaaf requirement of study sana ni guutu jedhee yookaan ni guutu jedhee yoo yaade akka fedhii isaatiin maal godha select godha jechuudha. In underlying assumption is the researcher subjectivity belief that the opinion of the group perceived expert on the topic of interest are representative of the entire defined population target. Still, kunis judgmental one ta'eefi subjective conclusion of subjective view hin dhabu jechuudha. Kunis quota sampling, this method involves the selection of prospective participants according to pre-specified quota regarding demographic characteristics like age, race, sex, income. And the underlying purpose of quota sampling is to provide an assurance that predefined subgroups of the defined target population are represented on pertinent sampling factors that are determined by the researcher or client. So asimmoo quota baafnaaf jechuudha keenyaaf saalaan yookaan umriidhaan yookaan immoo race isaaniitiin income level isaaniitiin qoqqoodama baafnaaf jechuudha. Akkaataa qoqqoodama sanaanii data sana collect goona jechuudha. Inni itti aanumoo snowball sampling jedha. This also done probability sampling technique ila. A method that involves a practicing of subjectively identifying and qualifying a set of initial prospective respondents who can in turn help the researcher identify additional people to be included in the study. So after interviewing one person, the interviewer would decide that person helped to identify other people with similar characteristics, opinion or feeling. So the member of a defined target population who might hold similar belief, not hold similar belief or feeling of those respondents are less likely to be included in these types. Inni kun immoo adeemsa keessatti jechuudha sample isaa kan included gochaa deemu subjectively kan qualify godhu argate taanaan include gochaa deemu. Fakkeenyaaf nama tokko yeroo interview godhu deebiin isaa itti tole taanaan namoota akka isaa kan biraa akka barbaaduuf taasisa jechuudha. Snowball sampling generally these all are what non probability sampling jalatti ramadamu. Kanaaf isin amma gaafa dubbistan probability sampling fi non probability sampling gargar baastanii beekuun isin irraa eegama jechuudha. In case of probability sampling, all element or all sample have equal chance of being selected, but here the probability of each sample is not known actually in non-probability sampling. So this is the end of chapter 4. So thank you very much. Kanaaf chapter 4 almost asirratti nitumurra guddaa galatoomaa jechuun hin barbaada. Garuu namoonni sababa adda addaatiin proposal develop gochuu irratti advisorship barbaadan, title select gochuu irratti rakkoo qabdan, gargaarsa kan barbaadan taanaan sababa hojiitiin business plan develop gochuu rakkattanii kan jiraatta yoo ta'e assignment garagaraa, seminarii garagaraa akka isiniif hojjetamu kan barbaadan yoo ta'e Hawwinet official tube subscribe gochuun waan barbaadan achirratti gaafachuu ni dandeessu. Kana qofa osoo hin taane Hawwinet tube mentorship garagaraa, advisorship, counseling kennaa jira. Namoonni garagaraa amaleeffannaa yookaan adeeffannaa garagaraa keessa jirtan adeeffannaa sana keessa bahuudhaaf psychological support yoo barbaadan ta'e Hawwinet official tube subscribe gochuu hin dagatinaa. Beeksisni Hawwinet official tube akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ana wajjin galatooma jiraadhaa. Yeah.
Sammy alongside Jeremy. Yeah, live on the studio. Let me tell you this, you know. Listen up. ደስይላል ቀኑ ደስይላል ከትናንት ዛሬ ይሻላል ደስይላል 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 ቀኑ ደስይላል ከትናንት ዛሬ ይሻላል ከፍጥረት የተለየሽ ደግሞ ጸጋ የሰጠሽ ጥበብን ተሸልመሽ ሁሉም ማድረግ ትሻለሽ ደግደጉን የተመኙ እርፍራቸው ያገኙ ሰው ያፉን ፍሬ በላል ደስ ደስ ይላል ደስ ደስ ይላል ደስ ደስ ይላል ደስ ደስ ይላል ደስ ይላል ቀኑ ደስ ይላል ከትናንት ዛሬ ይሻላል ደስ ይላል ደስ ይላል ቀኑ ደስ ይላል ደስ ይላል ቀኑ ደስ ይላል ከትናንት ዛሬ ይሻላል ደስ ይላል ቀኑ ደስ ይላል ከትናንት ዛሬ ይሻላል የጸጋው ባይሙላት ተመለከተ ሆነ ትላንትና አልፎልና ቀኗን ይዛት በሌላ ሰይዳ ደስ ይላል ደስ ይላል ለአንገት ራስ አይከብድም ቀና ለመላለላ ሁሉም አይቀር እንዳጨለማ ይነጋል ደጉላላማ ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ነፋስን የሚጠብቅ ሰው አይነረም ከማሳው ነገር እንደጨለመ ሰማይ አይደምቅም ወዳድ የሚያይ ነፋስን የሚጠብቅ ሰው አይነረም ከማሳው ነገር እንደጨለመ ሰማይ አይደምቅም ወዳድ የሚያይ ደስ ይላል ደስ ይላል ከፍጥረት የተለየ ደም ከጸጋ የሰጠ ጥበብን ተሸልሞ ሁሉን ማድረግ መቻል ደግደጉን የተመኙ እርፍራቸው ያገኙ ሰው ያፉን ፍሬ በላል ደስ ደስ ይላል 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 Sammy alongside Jeremy. Yeah, live on the studio. Let me tell you this, you know. Listen up. ደስ ይላል ደስ ይላል ቀኑ ደስ ይላል ከትናንት ዛሬ ይሻላል